sana jala dhukat. Ati na barbadu ke Maaltu ni huqqattee ni qallatee naan jedhan. Maaltu si qallise maaltu? ani naan jaani tana yoo gaafa dhiistee kan ona jaasutti netto. Yaada keetii naan jedhan ani immoo afaan ofirraa dhaga'uu fedhe. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Afaan Oromoo waliin golchaan akka gaarii. Yaa xiqqoo gaa waraaraan keessatti በተቻለሽ dialektiin keenya adda adda walumaa galatti afaan Oromoo haga dandeessetti inaan ja'anii akkas godhanii inaan okay ati ammoo ani waan hin jiru nan dhageessu si dhaga'uu dhumaatiin jira. Okay, gaafi kan keefi ka ummata walitti makinii achitti yoo si qalladee jiraadde naanta ammaan kiyyuman gaafachuu jira. Sorry. Yoo achitti sitti qallachuun hoyyasitti mul'atiin yoo si qalladee na qallattee hojii jiirama sitti mul'atu kan kee ni qallatee naan jaanii eessa badee naan jaanii maal jechuu? Hayyee. Gaafuma jara akka deebiftu malee gaanichi kiyya numa argaa. Qallina keetiifis dawaa siif ta'a. Qallina fayyaa dawaa ta'a? Teekersi godhachuu kiyya. Nabiiloo Zakariyaa. Faamilii qabdaa? Family lamne bainaan ti qabda dhagay haga ammaan gaafii kan kee kan agarre jechuun na barbaadu kee or sitti qallachuu kiyya whatever wasitti gurraachoomu kiyya beektaan pilaatfoormii biraa gama biraatiin si gaafadha saniif. Sigafadda, nagafatte. Nagafatte wait ammo son sobne wana. Nimbe wana titatu mda so singafatin sani. Nagafatte ni wait ayda ammo panorama diris. Nimbe. Gafachu ma finde. Rosi thank you ko waka tega. Bilana kabda gafachu la. Tell me. Qaman faadhu fe kas. Yogun lalu gaafin qofti faayidaa hin qabu. Sanumaa fi wanni qabu. Anamma gaafin ummata yoo gaafin ummata barbaachisaa. An gaafiidhaan baay'isitti baay'isu wanni hin barbaannee fi dhufuudhuma yaale. Dhufuu yaadaa jira saniif. Okay, mee anamma gaafin ummata yoo barbaachisaa ta'e hedduu jira. As jala namoota jajjaba yookaan namoota akka gaariitti natti dhiyaatan irraa qabee jechuudha. Kan gaafachaa jiran. Kan keetu gahaadha kan ummata wayisa barbaachisaa gaafi you up guutuudhaatti gaafiidhaan haalli lama gaas maal jechuu barbaadde? Dandeettii qabda jechuun barbaade waa biraa miti. Dandeettii isa kam? In dandeessa. Roozii enjeetiin gaafachuma? Uumamuudha. Yaa ummata qashti awuno maal gootan gaafuno addeenyee jirra maaltu ayyee akkamiin as keessan mee hariiroo keessan gaafadhu si jaa okay yoo gaafadhu akkasi jawti MJ thank you na gaafadhu si gaafachuu jira as keenyee jira jettee gaafiin naaf dhufe akkamiin as keessanii Takkan nasiba si duftu mi list godhadhu gaafii ta'e bulan sir I'm here to answer your question. Yeah, list godhee gaafii yaadeen dhufnee gaggaafadhu naan jetti garuu qalbii. Yaadeen dhufnee. As deebii haasin jira. Haya. Fayyaduma fi maal jennare. Itti yaaddeen dhufnee jira. Yaa wayi itti yaaduu nan barbaachisu waa'een kee. Waa'een kee asii yaachisaa garuu. Yaa akka malee na yaachisa garuu ni jiraami.